osoo dhugaa namaan hubatiin namatti murteessin. Yeroo tokko mucaan umriin isaa 24 ta'e tokko abbaa isaa waliin konkolaataa yaabbatee deemaa ture. Mucaanis foddaadhaan gara alaatti gad ilaalaa, ilaali abbaa koo, nuti gara fuulduraatti deemaa jirra, mukkeen gara duubaatti deemu, duumessi immoo nu waliin deemaa jira jedhee akka daa'imaatti kolfaa taphata. Namoonni isaa waliin konkolaataa keessa turan dargaggeessa akka daa'imaa ta'aa kolfaa taphatu kana waan maraate si'anii ajaa'ibsiifatanii abbaa isaatti siqanii akkana jedhaniin, rakkoon isaa maalidha? Hanga ammaa mana yaalaan geessin immoo geessitanii fayyuu dide. Abbaanis akkana jedhee deebiseef, waan isin ajaa'ibsiisu ammayyuu mana yaalaatii dhufaa jirra. Garuu akka isin yaaddan sammuu dabarsee yaalamuuf osoo hin taane ilmi koo dhaloota isaarraa kaasee hanga ammaatti ijaan hin argu ture. Waggoottan darban kana hunda osoo abdii hin kutatin irra deddeebiidhaan mana yaalaa garaagaraa geessee hanga guyyaa har'aa naaf hin milkoofne. Garuu guyyaa har'aa ilmi koo yaalii hedduu abdii nama kutachiisuun booda ijaan arguu danda'e. Asiin dura waan tokkollee argee waan hin beekneef saniif wanti hunduu haaroo itti ta'ee akka daa'imaatti kolfaa taphata malee akka isin yaaddan daa'imni koo qalbii dabarseetii miti jedheen. Namoonni gaafii isaa dhiheessanis deebii isaa erga dhagahaniin booda hedduu gaddan. Namni hunduu seenaa mataasaa danda'e qaba waan ta'eef osoo dhugaasaa keessatti hin beekin namatti murteessin. Maatii tiktaakii kennaa ta'uu hin irraanfatinaa. Yoo isinitti tole namoota biras akka gahu follow, like, share gochuu hin dagatinaa. Hedduu galatoomaa, fayyaa ta'a.